ኢትዮጵያ የሚለው ስም ከነጻነት ከክብር ልቆ ከመታየት ስለ ሀገር ስለ ሕዝብ ራስን ከመሰዋት ጋር በቀጥታ የተያያዘ ነው። ኢትዮጵያን ሴና keessatti eenyuun waraantee hin beektu kan jedhamu muummichi ministeera Abiy Ahmed birmadummaa keenya sarbinaan garuu eenyunuyyuu hin dhiifnu jechuudhaan dubbatanii. Ministeerri muummee Abiy Ahmed kana kan dubbatan guyyaa birmadummaa jedhamee qaaqmee 3 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kabajamaa jiru ilaalchisuudhaan sagantaa qophaa'e irratti haasaa taasise keessatti dubbate. Dubbiin ministeerri muummee Abiy Ahmed dubbatan kun yerootti gaanfa Afrikaatti muddamni hammaatee jirutti kan dhagaamedha. Haa ta'u malee muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed haasaa isaanii kana keessatti ammatti yaaddoon nageenyaa jiraachuu fi dhiisuu waan dubbatan tokkollee hin qabani. Nuti nama hin tuqnu, namni nu tuqnaan garuu fagoo teenyee dhiyoorraa qaanessinee deebisuun kan ittiin beekamnu jechuudhaan dubbatanii. ኢትዮጵያውያን የሰውን በመንካት አንታወቅም። በታሪካችን በሙሉ ግን ሊነኩን የመጡ ከቅርብም ከሩቅም አሳፍረን መመለስ ደግሞ ተግባራችን ማንነታችንና መለያችን ነው። አንነካም። ከመጡብን ግን ማንንም በኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና ክብር አንደራደርም። Dhiyeenya kana yaroonni waraana Masrii gurguddaan lama magaalaa Maqdishoo Somaaliyaa erga qubatee booda muddamni gidduu biyyoota ollaa kanatti hammaatee jiraatutu dubbatama. Itoophiyaan bulchiinsa Somaalilaand waliigaltee wal hubannoo ulaa galaanaa mallatteessuun Somaaliyaa waan hin gammachiifneef kun dhalate jedhee namoonni yaada kaasan illee ni jiru. Itoophiyaan waliigaltee kana haqxu malee loltuun Itoophiyaa Somaaliyaa keessatti bobba'ee akka bahu Somaaliyaan ibsa baafteetii turte. Bakka waraana Itoophiyaa waraanni Masrii bakka bu'uu mala yaadi jedhu erga dhagahamee booda dubbiin kun hammaataa dhufe. Somaaliyaa fi Masrii waliigaltee waraanaa erga mallatteeffatan booda xiyyaaronni waraanaa kan Masrii magaalaa guddoo Somaaliyaa Maqdishoo qubataniitii jiru. Kanaan immoo Itoophiyaa fi bulchiinsi beekamtii idila addunyaa hin qabne Somaalilaand yaaddoo jabaa qabaachuu isaanii ibsataniitii turani. Masriin dhimma hidha laga Abbayyaa wal qabatee tarkaanfii barbaachisu akka fudhattu dhihoo xalayaa UN itti barreessiteen dhaamteetii turte. Osoo kanaan jiruuti bulchaan Itoophiyaa ministeerri muummee Abiy Ahmed dhimma waraanaa kana ilaalchisuudhaan yaada kana kaasuudhaan kan dubbatani. Itoophiyaan biyyoota Afrikaa qofaa otoo hin taane ardii Afrikaatiin alatti nagaa eeguudhaaf loltoota ishee seenaa keessatti bobbaaftee akka turtes dubbatanii jechi Itoophiyaa jedhu birmadummaa caalanii argamu. Biyyaa fi ummataaf wareegamuu wajjin kan wal qabatudha jechuudhaanis dubbatanii. ኢትዮጵያ የሚለው ስም ከነጻነት ከክብር ልቆ ከመታየት ስለ ሀገር ስለ ሕዝብ ራስን ከመሰዋት ጋር በቀጥታ የተያያዘ ነው። Wayita muummichi ministeera Abiy Ahmed haasaa kana dhageessan ayyaanota waraana biyyoolessa Itoophiyaa gurguddaa dabalatee waraanni baay'een dungoo qabsiisanii toora galanii dhaabbatanii wayita haasaa Dr. Abiy Ahmed taasise kana dhaggeeffatantu viidiyoo irraa mul'ata. Itoophiyaan dhiyeenya kana mootummaa Somaaliyaa qaamolee alaa waliin ta'uun naannicha jeequudhaaf sochiitti jira jechuun himatteetii turte. Mootummaan Itoophiyaa haala gaanfa Afrikaatti adeemaa jiru irratti nageenya biyyoolessa ishee yaaddurra buusuu malu dammaqinaan hordofaa akka jirtullee ibsuun kan yaadatamudha. ኢትዮጵያ ከአንዳንድ ሀገራት ጋር ግጭት ልትገባ እንደምትችል የሚነገሩ ንግግሮች አሉ። መላው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ አመራሮች እንደምታውቁት ባለፉት 50 ዓመታት ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ ከሱዳን ከሶማሌ ጋር ተዋግታለች። ባለፉት 6 ዓመት ተኩል በአንድም ጎረቤት ላይ አንዲት ጥይት ተኩሰን አናውቅም። ምክንያቱም እኛ ጎረቤቶቻችን ሰላም ሲሆኑ ሰላም እንደምንሆን ሲረጋጉ እንደምንረጋጋ ያ መረጋጋትም ለልማት ለብልጽግናችን መሰረት እንደሆነ ስለምናቅ ከማንም ጋር የመጋጨት ፍላጎት ዓላማ ሐሳብ የለንም። ነገር ግን በቅርብም በሩቅም ያሉ በቅጡ ያልተረዱን ዛሬ እንዲገነዘቡ የምፈልገው እኛ ኢትዮጵያውያንን የሰው አንፈልግም። የሚፈልገንና የሚነካንን ግን እንደ ልማዳችን አሳፍረን እንመልሳለን። Dhiyeenya kanam Itoophiyaan biyyoota takka waliin walitti bu'uudhaaf deemti oduun jettu ni jirti. Haa ta'u malee hundi keessan
wanni hubachuu qabdan jechuun kan dubbatan muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad Itoophiyaan waggoota 50 darbaniif Suudaanii fi Somaaliyaa waliin irra deddeebiidhaan walitti bu'aatii turtee jechuudhaan yaadachiisanii haa ta'u malee waggaa 6 fi cinaa dabran kana keessatti biyya takka wajjin walitti hin buune xiqiitii takka illee walitti dhokaaftee hin beektu. Sababninis yeroo biyya ollaa keenya nagaa taate nuti nagaa argachuu dandeenya waan taateef yeroo isaan tasgabbaan nuti tasgabboonna waan ta'eef biyya takka wajjin walitti dhukaafnee hin beeknu jechuun kan dubbatan muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad. Namni dubbii tana hubachuu dhabee dhiirurraayis ta'e fagurraa yaada keenya kana hubachuu dhabuudhaan nutti qubalaachuu barbaade nutilleen ofirraa akka deebifnu yookaan saalfachiifnee akka deebisuu dandeenyu dandeettii akka itti qabnu yaadachiisuun fedhaa jedhama. Ajajaan waraana Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaan Masriin durii qabee diina Itoophiyaati jechuudhaan waamaniitii jirani. Itoophiyaa waliin muddama kan seente Somaaliyaanis biyya diina ganamaa Itoophiyaa jedhan waliin gaanfa Afrikaatti sochii sirrii hin taane keessa seente jechuudhaan qeeqani. Ajajaan waraana Itoophiyaa tibbana ayyaana hundeeffama waggaa 47ffaa ayya bahaa magaalaa Jijjigaatii fi Hararitti qophaa'e irratti hirmaataniitii turani. Cufiinsa sagantaa isaa irratti haasaa taasisaniin misoomuun Itoophiyaadhaa kan ishee gubu diinni ganamaa keenya fagootii dhuftee Somaalotaaf fira fakkaattee kaayyoo ishee ganamaa galmaan gahuudhaaf socho'aa jirti jedhaniin. Sagantaa kana irratti Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa maqaa diina ganamaa Itoophiyaa jedhan hin dhoofne. Haa ta'u malee sagantaa eebba kitaaba seenaa ajaja bahaa eeruu irratti garuu maqaa Masrii ifatti eeraniitii turani. Masriin diina ganamaa Itoophiyaatii jechuudhaan dubbatanii nu dadhabsiisuudhaaf seenaa keenya guutuu keessatti hojii hunda kan hojjetaa turte ishiidha jechuudhaanis dubbatanii. Eritiriyaa kan fottoksan galaanarraa akka fagaannu kan nu godhan isaanidha jechuudhaanis dubbatuudhaan TPLF dabalatee humnoota siyaasaa Itoophiyaa kan uuman isaanidha jechuudhaanis dubbatanii. Dubbiin ajajaa waraana Itoophiyaadhaa kun kan dhaga'ame dhihoo xiyyaaronni waraana Masrii Somaaliyaa qabachuun gaanfa Afrikaatti muddama erga hammeesse boodaadha. Biyyoonni lamaan waliigaltee waraanaa erga tolfatan booda Masriin meeshaa waraanaa Somaaliyaatti ergiteetii jirti. Kun immoo Itoophiyaa fi Somaalilaand kan waliigaltee ulaa galaanaa waliin tolfatan kana baay'ee dariifachiisee aarsuudhaan mufachiise. Itoophiyaan humna nagaa kabachiisaa gamtaa Afrikaa jalatti Somaaliyaatti bobba'e humna biraan bakka buusuudhaaf yaaliin taasifamu balaadhaan kan guutameedha jechuudhaan yaadda'uu ishee ibsiteetii turte. Itoophiyaan ibsa ishee kana keessatti qaamolee kaan gaanfa Afrikaa jeequudhaaf tarkaanfii fudhataa jiru jechuudhaan ibsite malee maqaa eenyudha akka ta'e hin dhoonne. Haala kamiin akka ta'e illee wanni dubbatame hin jiru. Dubbiin Itoophiyaa kun waraanni Masrii guyyaa kibxataa waggoota dheeraa booda meeshaalee waraana Somaaliyaatti erguun isaa erga gabaafameedhaan booda mootummaan Somaaliyaa qaamolee alaa waliin ta'uudhaan naannicha jeequudhaaf sochiitti jira jechuudhaanis Itoophiyaan himatteetii turte. Gama kaaniin Masriinis dhimma hidha laga Abbaayyaa wajjin wal qabatee qooda bishaan koo mirkaneessuudhaaf tarkaanfii fudhachuurra duubatti hin deebi'u jechuun xalayaa akeekkachiisaa fakkaatu UN itti ergiteetii turte. Masriin waraanni ishee nagaa akka kabachiisuuf Somaaliyaatti akka bobba'u gaafachuu ishee gamtaan Afrikaa ibseetii ture. Somaaliyaan loltoonni Itoophiyaa bahanii loltoonni Masrii Somaaliyaa akka seenan barbaaduun ishee Itoophiyaa kan mufachiise ta'uutu gabaafama. Somaaliyaan Itoophiyaa waliin amantii, aadaa fi afaaniin tokkodha kan jedhan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaan aangawoonni Somaaliyaa diinota Itoophiyaa fagoodhaa harkisanii fidaa ummati obbolaa ta'an lamaan akka walolaa jiraatan carraaqqii taasisuu jechuudhaan dubbatanii. Ajajaan waraana Itoophiyaadhaa kun Somaaliyaan diinota ganamaa Itoophiyaarraa deeggarsa faayinaansii, leenjii fi meeshaa waraanaa fudhachaa sadii ol biyya keenya weerarteetii jirti jechuudhaanis waraana kana dura ture eeraniitii jiranii. Aangawoonni Somaaliyaa imaammata daangaa babal'ifannaa qopheessanii Itoophiyaa weeraruudhaaf carraaqqiin irra deddeebiidhaan taasisanis osoo hin milkaa'ine hafanii jedhanii. Ta'ullee biyya Somaaliyaa rakkoorra buusanii waggoota 30 ol maraan martoo keessa galchaniiti jedhu jechuudhaan dubbatanii. Waggoota 30 darban mootummaa giddu galeessa Somaaliyaa laafee ture cimsuudhaaf Itoophiyaan loltoota ishee Somaaliyaa keessa galchuun gartuuwwan shororkeessootaa lolaa turuu ishee Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaan yaadachiisaniitii jiru.
Somaaliyaan tasgabbaa'uun Itoophiyaadhaaf carraa gaariidha jechuudhaan waraanni Itoophiyaa Somaaliyaa tiksuuf aarsaa guddaa kanfaluu dubbataniitii jiranii. Shororkeessaa lolaa loltuu lubbuu isaa aarsaa godhee aangoo isaanii mirkaneesse akka waraana diinaatti yeroo balaaleffatan dhagahuun nama qaanessaa jechuudhaanis dabalanii dubbatanii. Tibbana bulchiinsa Somaaliyaatii fi uummanni garaagara ta'uun isaanii mul'ateetii jira jechuun waraanni Masrii Somaaliyaatti bobba'uun mormiin akka isa qunname dubbataniitii jiru.